Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jarra jirtu bulayyan baga jiraattan isiniin jecha video irraa YouTube waafis na waraaba. Bubbeen akka biraatti jira Dubaayin keessa. Jirtu warroonni chaanaala Kadijaa Gurraa Best jedhu jalatti argamtanu YouTube kiyya. Yeroo baay'ee YouTube irratti xiyyeeffadhee hojjedha malee hedduminaan video bakka silaa kun akkatti nama hawwatu des nama jedhu bakka rifii jaaladhu sinii gadhiisa akkasinnaan akkas jedhu mooni amma qorri waan jiruuf hin gadhiisa des na jedhe yeroo ho'aa namnu gadi hin bu'u akkasumallee tokko kiyyaa Kadijaa Shawaa Walisoo gama FB kiyyaa peejii kiyyaatiin Kadijaa Gurraa Best gama YouTube kiyyaatiin waan feetan akkaataa nyaataa waan barnoota ta'u gorsa walaloo waa hedduutu jala argachuu dandeessu jechaadha. YouTube kiyyaa Kadijaa Gurraa Best jedha jala seena akkas isiniin jedha. Har'aan kana immoo Dubaayin keessa sirriitti bubbee jira. Yaa rabbatu nu eegala. Amma kun meeshaa walitti nu jala haree feestaalii nurraa fudhatee itti deemee dhufte. Akkas isiniin jedha lamanni keenya kun bakka sana dhiyoodhannaa kan gibbii keessa isinitti argisiifna. Amma adii qattee dhufnee akkas isiniin jedha. Hedduu nama hawwata adii kan kun ilaa. Innum kaanuu dhufnee waraabna. Video baay'ee nama jedha naannoo isaa. Akkas isiniin jedha. Ittaansee wanti narra qabadhee dhufe jalqaba irratti Rabbiin Ramadaana dhufaa jiru kanallee gammachuu ishqiidhaan ittiin nu haa ga'u. Bubbeen hedduu bubbisaa jira. Akkas isiniin jedha. Gama biraatiin immoo wanti na yaachisu yeroo tokko maaliif namni tokko gaafa biyyaa bahu birrii barbaachaaf ba'a. Gaafa birrii barbaacha bahe waa hedduu baratee gala. Biyya keenya keessatti waa hedduu duubatti afnee turre alhamdulillah garuu erga biyyaa baane waa hedduu irraallee barannee jirra. Itti aansee immoo Rabbiin akhlaaqa keenya tolchu qalbiillee nutti horu. Akhlaaqni yoo tolte bara wanti hunduu hundeeffamtee jirti. Rabbiin akhlaaqa keenyaa tolchu. Akhlaaqa yoo jedhamu akhlaaqni bakka lamatti qoodamti. Akhlaaqa Rabbii wajjin nama uumuu fi kan ofii uummatanuu jechaadha. Kan ofii uummatanuu gama barnootaatiin barnoota Quraana hadiisarraanii akkasumallee naannoorraa ollaarraa adeemsarraa waan tokkorraa hubataa akhlaaqa kana horachuu danda'u. Tokkommoo Rabbumatu wajjin nama khalaqa. Ilmi namaa akhlaaqa tokko wajjin khalaqamuu hin dhiisu. Fakkeenyaaf yoo fudhannee haati tokko gaafa ilmoo tokko deessu diimaa gurraacha yookaan amalli isaa kan jarjaru yookaan kan dubbatu yookaan kan callisu waan tokkorraa ni uumama jechaadha. Kanaaf wanti kana jechuu barbaade heddumminaan Rabbiin akhlaaqa keenyaa tolchu. Taansee wantoota immoo kabajaa namarraa fuudhan tokko. Wanti kabajaa namarraa fuudhu maali yoo jettani yeroo ammaa jalqaba irratti namni jalqaba abbu ufumaaf kabajaa kenna. Yoo of kabaje namallee ni kabaja. Yoo of hin kabajne namallee kabajuu hin danda'u. Sababni maaliif inni uf hin beekuufis kabajaan jiru waan ta'eef nama kabajuu hin danda'u jechaadha. Kanaafuu jechuun Rabbiin jalqaba ufuma nu haa beeksisu. Sanatti aansee wanti nani jechuu barbaade waan silaa nama hunda xiqqaa guddaa daa'ima maal hin jenne barbaachisu. Keessattuu nuti warri shamarranii kun Rabbiin waa hunda irratti nu haa milkeessu malee hedduu hir'ina qabna. Anuma waliinu akkan jedhutti wanti namarraa fokkisu tokko maali yoo jettanii wanti kabajaa namarraa fuudhu tokko maali yoo jettanii inni tokkoffaan guddina namaa gadi xiqqeessu. Bakka hin taanetti argamu. Bakka nama hin fakkaanne dhaabbachuu. Gabaa keessa hin jirre dhaqanii dhaabbachuu. Waan namarraa hin fakkaanne hojjechuu. Waan nama hin galchine keessa deemanii xilliqqi jedhanii galuu. Bara harka kana geesseetuun abidduun fe'e keessa ruuqe yookaan abiddi na gubee harka kana narraa buusutu mala. Waa meeqatu jira.
wanti tokko naa hojjennu mormi kun wanti dhalate ofirra garagalee of ilaaluudhaaf. Kanaafuu taanan bakka nu fakkaanne dhaabbachuun sirrii miti. Itti aansee immoo wanti kabajaa namarraa fuudhu salphina namatti fidu wallaahi aalii ofiillee ilmoo ofiillee maatii ofiillee zurriyyaa ofiillee wanti salphinatti fidee kabajaa namarraa buusu walaa dhiiraa walaa nama jabaan jenne namni oduu odeessee namaaf nama walitti naquudha. Akkanumaan asiifachi fiigu waan isan fakkaanne waan isan galchine waanuma isa fayyanne tokko keessa deemee hojii taasifatee oduu oloo gadi of wallaahi kabajaan qabu yoomiyyuu salphataadha. Maaliif yoo inni ani hojii kooti jedhee hojjete guyyaa inni salphatu guyyaa inni qabamutu jira. Garuu ilmi namaa immoo gaafa isa qabu sana akkamitti isa qaba obsee fi naa dadhabe dhaqee isa qaba. Yoo kara namaatiin isa qaba jechaadha. Kanaafuu xiqqeenya kan namatti fidu kan barcuma namarraa fuudhu kan salphina namatti fidu oduu odeessu sobuu waan isan galchine tokko keessa xiliq jedhee galu hatu moruu keessattuu warra amma moruu akka durii miti amma ilmi namaa hundinuu of bare maali mataa nukkube jennaan warra silaa rabbiin daandii itti cufe mana waan hin fakkaanne ilma namaa gabbaruu fiiga malee karaan quraanaa karaan daandiin qajeelaa quraana rabbiitiin deemee ofitti qaraasisee yaalii ofii argata. Namni gizee ammaa ofirra ciisu hin jiru. Eessattuu waan makkanaa baay'atee jira. Kanaafuu taananii warroonni kana keessa jirtan yoo anillee keessa jiraadhe yoo waan akkanaa keessa jiraadhe rabbiin guyyaa na qabu hin beeku. Rabbii sodaadha. Of eeggadha. Warri oduu odeessitan deemtanii waan isin hin fakkaanne warri deemtanii waan hin taane tabtibee mana meeqaa keessa fiigdan rabbiin guyyaa boruu isin qaba. Guyyaa boruutii miti asittuu isin saaxilaa jira. Ammallee rabbiin baaxila nurratti hin dagaagsin. Rabbiin nurraa qarasii haa cabsu. Yoo deebi'a qabaatte adeebitu karaa rabbiitti. Yoo hin deebine rabbiin dhabama siya godhu. Itti aansee warroonni waan isin hin fakkaanne akkanumaan deemtanii hojjettan kabajaa ofitti horaa. Keessattuu warri biyya namaa jirtan gizee ammaa wallaahi fakkeenyaaf Dubaayin keessa yoo fudhanne mootummaan Dubaay alhamdulillah bara kana baay'ee tokko nu azinanna'ee jira. Maaliif warroota iqaamaa hin qabneef warroota ala hojjetaniif ji'a lamaan kenneefi sirreeffadhaa jedhee eeyyama godheefi itti aansee ammallee ji'a lama dabaleefit fantashiruu isin godhe. Kanaaf yeroo keessanitti fayyadamtanii warri silaa hojjechiifattani ahleen rabbis isin milkeesse. Warra akkanumaan ofirra teessanii waan hin taane hojjetaa jirtanu rabbitu isin qabe. Du'aayii godha akka rabbiin waan kanallee ammas deebisee jarallee garaa isiniif laaffisee waan kana ammallee akka sirreeffattan isinii taasisu isiniin jedha. Itti aansee gama kootinii yoo dogoggorrillee jiraate ofinaan jedha isiniin jecha of eeggadha. Waan kabajaa namarraa fuudhu ilma namarraa kabajaa fuudhu hin hojjetina. Namni amma gizee amma wanti hunduu tasfaafa'e namni karaa nama qabuun hin dhabu. Waan argitan hin hojjetina. Waan isin irraa hin fakkaanne hin hojjetina. Yoo waan hojjettan dhabdan amma silkiin ofiitu tolfate deemaatii baradha. Hojii fixanii uumaa isin didee laakun akka koo kanatti kootaffataa jedha ta'a. Akka waan namaa keessan galle kan cinqii hin qabne. Innaan akkana isiniin jedhu ani hojii dhabee miti kan as ta'aa jiru. Hojii koo hojjedhee fixadhee sa'aatii gimmaasha sammuu koo irraa haa godha jedheen dhufe. Malee yookaaniifi hojii dhabee dhufe as ta'aan jiru yeroo baay'ee kan hin viidiyoo waraabuuf. Rabbiin isiniif qajeelchee bakka jirtan mana jirtanutti alhamdulillah bakka hin jirutti raahan qaba. Ammallee rabbiin irratti naafa dabalu. Warroonni immoo akkanumaan inaaffaa wanta tokko tokko mul'iftan wallaahi inaaffaa kana of keessaa balleessa. Namni inaaffaa qabu yommuu utuma gubatuu coggaarransaa muxuxxi jedhee hafa. Kanaafuu an wajjinuu inaaffaa dhiisa. Inaaffanii coggaarraa isinitti uuma gadum isin dhora malee waa takka isin hin fayyadu. Of keessaa balleessaa. Namatti hin inaafina. Inaafas of keessaa fuudhaan isiniin jedha. Gorsa kanan isiniif qaba. Anillee yoon kana keessa jiraadhe rabbiin na haa qajeelchu.
yoommoo karaa kana keessallee hin jiraanne namallee rabbiif jecha gorsa kanallee dabarsee borutti milkaa'u rabbiin haa taasisu. Isinillee warroonni kana keessa jirtanu rabbiin isin haa qajeelchu. Warri immoo karaa sirriirra jirtanu rabbitti isiniif haa dabalu isiniin jedha. Sagalee isinitti dheeresse ofii naa jedha. Akkasii mucaan na wajjin dhuftellee nagattee baddeemo. Buna keenya dhugnatti fufnaan nuti daqiiqaa muraasa nu hafee hadiiqaan kuni sa'a 10 akka Dubaayitti sa'a 10 jechaan sa'a 10 sa'a akka Itoophiyaatti sa'a 4 kan keessa kan cufamu sa'aatii muraasa daqiiqaa muraasa qabna jechaadha bahuudhaaf itti fayyadamnee baana. Akkasumallee ergaawwan tokko tokko isiniif dabarsa ammallee taananii warroonni waan taane hojjettan irraa of eegaa isiniin jedha. Dogoggora jiruuf ofoonnaa jedha. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh.